Korpa biyarraa osoo waa tokko hin hubatin argame maaf bakka itti deeman osoo hin qaama hin beekamneen biyya kana dhufu tokko kanama miidhaayu. Namni tokko mana ofiitii ba'ee iddoo hojii isaa dhaquuf dursa maal beekuu qabu? Karaa hojii isaa geessu beekuu qabu. Eegasanii hoo bakka ittiin balbala ittiin seenu san beekuu qabu. Yookaan bakka hojii keetii osoo hin beekne oluma kaatee bakka hojii dhaquu hin dandeettu hojii hojjedhaa. Namni tokko imaaraatii kana yoo si waame namni si waame sun eenyu? Namni ati mallaqa irra galchitu kunoo mallaqa kana argachuu dandeetta. Nama kana mallaqa irra galchitee eenyummaa isaa yoo hin beekin akkaawunti irratti galchitu fedhii keetiin yeroo baay'ee akka seera biyya keenyattis namni tokko fedhii ofiitiin akkaawuntii namaati irratti yoo galche seeraan gaafatuun illee ulfaataadha. Maaliif fedha ofiitiin galche waan ta'eef? Haa ta'uutii garuu hubannoo dhabuurra gowwoomfamtanii mallaqa kana yoo ka galchitan taate seeraan gaafachuu ni dandeettan. Sanuu yoo hubannoo qabaattan sirriin na dhageeffadha. Waseene namu rakkoo ofii himachuuf fiiguu caalaa waan namni jedhu dhageeffatutu kallattii furmaata. Achi booda waan san hojiitti hiikuu danda'uudha qabdan. Fakkeenyaaf ganama kana argaa ture. Osoo mana arrabsoo taate, bakka itti wal arrabsan taate, bakka itti bilginnaa haasan taate, xiqqaan guddichi jalatti ol fixa. Akka United Arab Emiraatitti nuti namni afur namni shan hubannoodhaaf yoo isin fuuldura jiraate namoota san dhageeffadha. Osoo ofiifuu hubannoon qabaanne kan nama hubachiisuuf deemuutu jira. Tokko inni hubannoo barbaada waan ta'eef nama hubachiisuu hin danda'u. Namni nama hubachiisuu danda'u fuuldura keenyatti as bahuu danda'uudha qaba. Anaa olitti namni nama hubachiisan hedduun isaanii jiran. Humni barate hedduun isaanii jiran. Fakkeenyaaf Saja yoo fudhan barsiisotatu keessa jira. Faarmaasistoota keessa jira. Hojii addaan kutanii biyya kana kan dhufan hedduu keessa jira. Ijoollee sababa hojii dhabuutiin sadarkaa maraatuu keessa jirutu jira. Fakkeenyaaf qofa hedduun isaanii maraatanii jiran. Kafayyee rabbi fayyise hin ba'a. Kunoo Itoophiyaan dhayama. Fakkeenyaaf mucayyoo mana kiyya dhufte mana kiyya na jalaa baatee badde barbaannee dhabne poolisni qabee fuudhee paaspoortii harkaa qabdi waan ta'eef immediately torbaan moo guyyaa 15 eega tursiisanii booda gara biyyaa dabarsanii jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun osoo hin beekamin maraatanii mana yaalaa geeffamanii gara biyyatti darbamaa jiru. Karaa quba qabdanii laata hedduun isaanii hospitaala jiru. Namoonni kana quba qabaa laata kajedhullee bal'inaan odeeffannoo walii kennuun hanga amma awareness walii kennuu eegalle kan hamma kootu kadir naagba kosen sharkise irase hanga amma waa walii himuu eegalle kan hagam takka waa hubachaa dhufe viidiyoon bay kadar Kadir. Hello. Kadir dubat. Video bayi waya ada keti dubat du komentar zalat berresa turte. Kadir malib batare ya ada ke episode. Lagi fada. Armadura akam ture namne ke. Hanga amma waa hubachaa dhufe kanoo akkamitti jira. Maal keessa jiran. Mucaa kana viidiyoo fuudhi Hamza gadi bu'i jala isaa bu'i. Hamza. Akkaawuntii biraatti ilaalaa jira. Akkaawuntii biraatti ilaalaa jira. Laali viidiyoo isaa fuudhi. Akkaan irraa bu'ee mana bantaa ishii waa'ee isaa haasoof. Hanga amma nuti ijoollee keenya kallattii furmaataa godhuuf as baanee dubbanne kana haa beeknu. Haa beekuu baannu hangam takka fooyyee jira mallaqaa nyaatamu ijoolleen keenya sababa mallaqa ofii dhabanii lubbuu isaanii baasu kuni hir'atee jira. Kun dhugaa lafa jiru dhugaa kanallee dho'isuun hin barbaachisu. Namni
nama kennaaf waa hubannoo kennuuf fuulduratti as ba'e hundi isaa galateeffatamuu danda'uudha qaba. Abbaa barbaade haa ta'u. So akkaataa kanaan walitti dhufnee rakkoo ijoollee keenyaa gaafa haasofnu kallattii furmaataati. Tokko imbaasiin koomuniitiin qofti addatti kallattii furmaataa nama kennaan ta'an. Namoonni itti baay'achuu irraa kan ka'e namoonni hanga ammatti dubbisan baay'ee gadi aana. Kan hin dubbifamneetu caala. Kan kallattiin furmaataan barbaadamneetu caalaa jechuudha. So ji'a keessatti nama 1,500 2,000 ol yoo keessummeessan kana hafan nu akkaataa kanaan hubannoo yoo kennineef namni irraa of qusataa deema. Fakkeenya biyya keessa karaa sooshaal miidiyaatiin laaltanii biyya kana keessa hin dhufina. Kun kallattii furmaataa ijoollee keenyaatti carraa kanaan lubbuun nama tokkoo darbuu dhabuu danda'a. Maal namni biyya keessa yoo du'e rakkoon qabu bara. Haati, abbaan, nama biyya kana keessa du'e. Mee fakkeenya faamilii keessan keessa nama biyya kana keessatti du'e haadhaaf abbaan kan kee yeroodhaa yerootti yoo si bilbila waa'ee nama asitti darbeessan isin hin gaafatanii. Hin nadaama ilmi namaa. Isinii gara. Kanaaf akka danda'amaa ta'een waa walitti himu, waa wal hubachiisu, wal dhaga'u dawoo godhachuu danda'uudha qaba. Amma carraa isinii kenna hundi keessan odeeffannoo isin bira jiruu fi fakkeenya rakkoolee isin bira jiru kan nu quba hin qabne kan quba qabdan kan namni irraa barachuu danda'u nu biraan ga'a. Let's go. Abdishaa itti fuuf. Fadareef nu waan ta'eef dhaggeeffannasti waan jiru dhaggeeffachaa jirra. Abdishaa itti fuuf. Viidiyoo baa yoo dandeettan namni bakka kana dhufu hundi keessan yoo dandeettan viidiyoo bahuu yaala. Okay, yani sirriidha baabaa fakkeenyaaf anu fi kiyya hangan si dhufuttini wanni muuxannoof wanta waa baay'eetu jira wanta hubannaa guddaa irraa argatte jechuudha. Sanaan wal qabatee fakkeenyaaf haala kaampaanii ofii kiyya jiru kanaan wal bira qabee yommuu laalu ijoollee lama yaanii dhukkuba ulfaataa sanatti hin fakkaatu giddu magaalattiin dhukkubsatanii turanii haala information akkaataa adeemsa biyya kanaa beekuu dhabuudhaan nama isaan duukaa dhaabbatu qabaachuu dhabuudhaan tikeetii muramee biyya galaniirani. Osoo bu'aan jechuudha. Dhukkubni isaanis dhukkuba taraadhaa miti. Waanuma asitti illee silaa yaalamanii fayyuu danda'anii erga biyya galaniis kunoo walii dawwallaa ijoollee mana gahan jiran. Kana jechuun akkuma tamareef jettu yookaan takki mana yaalaa wayita geessanii mallaqa olaanaa gaafachuudhaan yaala mallaqa kana kafalanii yaaluu dhabuutiin biyya galchuu danda'an. Namni kun ammoo mallaqa kana baay'atu kana baasee biyya kana uf jijjiiruuf hin dhufee yoo dammoo osoo fooyyata kan argatiin gara biyyaatti deebi'u baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Inni fuuni ammas ijoolleen baay'een waggaa xiqqishuma akkas dhukkubsatanii duraan anshuraansiin iyyuu nuu kennamu hin turre sababa Viidiyoon hin baafatu. Okay, nan baashi. Namni dubbatu kamuu viidiyoon bahee dubbatu yookaan dhiisaa deema. Nama hedduu namni jala kana argata. Okay. Duraan anshuraansiin iyyuu hin kennamu ture xinnoo ishii namicha indii tokko as keessatti yaaluma dhabuutiin erga du'ee booda gaarsanii uummanni indiidha. Rabshaa OA kaasanii eegasii booda anshuraansiinis hamma tokko kennamuu danda'e. Akkuma anshuraansiin kennamutti keessatti iyyuu nama kenna. Namni biraa afaanis danda'a ofirraa dubbata waan ta'eef namni keenya waggaa xiqqishuma rakkinni yoo irra ga'u yeroo sanas anshuraansii saniini waraqaa takka barreessanii fuudhanii mana yaalaa geessan. Mana yaalaa kana wagga geessanii mana yaala kallattiin barbaachisuun geessan. Raasatti darbanii taaksiileen achi dhaabbatteen dheedduu waggaa inni mana yaalaa seenu yaani mallaqni inni harkaa qabu silaa jechuun waan humnaa olii gaafatanii yookaan takki yaalamu ganaa birrii ofii kafalatee asitti deebi'a. Fakkeenyaan akka kiyyatti narra hin geenne ijoollee baay'ee haala kaampaanii nama jiruutti waan akkasitti mudatu jira. Akkasuma akkuma reef jedhe xiqqishuma dhukkubnaan ammoo dhukkubni jiraasu yookaan torbanoo takka lama hojiirra dhaabee jennaaniin kallatti maanta tikeeta muranii fi gara biyyaa fakkeenya nama ijoollee ofii kiyyaa beekuu nama lama galchaniiran. Kuni jechuun nama xiqqoo isaan duuba waan kana irraa dubbachuu danda'u dhabuu keenyaan kan wal qabate. Kanaaf sanaan wal qabatee ergan fakkeenyaa fi adeemsa kee kanaa karaa viidiyootiinis ta'ee karaa kallattii liiviitiinis amma ofii kiyaasii hordofutti an akka kiyyattiin waa baay'ee irraa barachuu danda'ee irraa barachuuf deemaaraallee wanti ati dubbattu sirriidha numaa fi
namni keenya sirriidha. Amma osoo ajandaa biraa ta'e yoo tana gara nama kumaa fi sanaa olitti jiran osoo ajandaa wal arrabsuu wal qeequudha waan garagaraa ta'e bakka silaa waan irraa fayyadamu namni keenya bakka silaa itti hubannoo argatu baqatee dhiyeessa maaliif akka ta'e anas naa galuu didee. Kanaaf walumaa galattiin yaanni kee akka nama dhuunfaa tokkootti akka nama ana dhuunfaa kootti baay'ee natti toleera. Muuxannoo baay'ee illee irraa argachuutti jira. Yaani bareedaa itti nuufuufi jechuu barbaadeeti. Galatoomi obboleessa kiyya yaada keetirra dhaabbadhee wanti jedhu yoo jiraate namni tokko dhukkubsatee eega yaalame booda yookiin guyyaa 15 guyyaa 20 mana yaalaa keessa ture achi booda fuudhanii gara biyyaa galchan ka jetteefi namni tokko dirqiidhaan gara biyyaatti akka galu hin godhamu. Seerri illee eeyyamu. Fakkeenyaaf Asmeedii takka yoo fudhanne waggaa 2 isiin fixatte yookiin immoo waggaa 5 turte gara biyyatti galuu osoo isiin hin barbaanne fedhii isiitiin dhala gara biyyatti galchuuf eerpoortii osoo geessanii lakki ani hin deemu osoo jetteeni poolisiin immideetilii deebise. Biiroo sitti deebisii jechuu ni danda'anii yookiin kafiila haa barbaadattu jechuu ni danda'an. Caarran akkanaa isin qunnamee namoonni kallattii furmaataa argattan ragaa bahuu ni dandeettan. Ani harka kiyyaan ijoollee eerpoortii keessaa na bilbilatanii akkaataa amma isin jedhu kanaan ba'anii bakka hojii jiran hedduun isaanii jiran. Waa'ee nama dhageeffachuu dhabuu tokkoffaa namni biyya kana keessa jiru baay'een isaanii ka haaroo'aallee ka biyya kana keessa dhufe dallaala baratee jira faayidaa dhuunfaa argatee jira. Gaafa kallattii furmaataa namaa haasoftu waa'ee kana dhaga'uu hin barbaadan. Osoo danda'ame riippoorti sirra godhu haasaa akkanaa wanni ati beekuu qabdu. Kanaaf namoonni dhugumatti kallattii furmaataa walii ta'an wal dhaga'uu danda'uudha qabna. Karaan kun karaa sirriiti. Ijoolleen keenya karaa malee lubbuun isaanii darbini. Dhiif waan biraa yoo dadhabne odeeffannoo kana qaama dhimma ilaallatu biraan geennaa jettan kaamu kota waliin taanee tokko tokkorra beeka. Okay? Hedduun nama ka biyya kana keessa jiran ka callisan beekaa baay'eetu jiru.